Akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan maratti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha asoosama isiniif qabadhee dhiyaadheerra siimagan kan jedhuu fi afaan Ingiliffaan Nothing Lasts Forever barreessaa Siidnii Sheeldaniin kan barreeffame yeroo ta'u afaan Oromootti kan hiikamu Seenii Makuriyaati. Egaa jaalattoota asoosamaatii fi dubbistoota asoosama afaan Oromoo biratti asoosama baay'ee jaalatamaa ta'ee fi asoosama baay'ee kabajamaa ta'edha. Qopheessaan Lammiisaa Ingidaati. Gara asoosama kanaatti tuunseenni jechoota uummata biratti baay'ee beekamoo hin taanee fi kitaaba kana keessatti bal'inaan barreeffamantu jira. Hiika isaanii ibsuun barbaachisaa natti fakkaata. Sibsaabii kan jedhu jecha afaan Ingiliffaa corridor kan jedhurraa kan dhufe yeroo ta'u, hirrii kan jedhu immoo elevator irraa kan dhufe yeroo ta'u, daree ragaa kan jedhu immoo witness stand yookiin immoo witness box kan jedhurraa kan dhufe yeroo ta'u, kutaa dhukkubtasaa kan jedhu immoo emergency room kan jedhurraa kan dhufe yeroo ta'u, akkuma kana juurii kan jedhu immoo salganee yookiin salganoota akka aadaa warra Ameerikaatti abbaan murtii dhaadacha irratti kophaa isaa falmii dhaggeeffatee murtii mataa isaatiin kennu. Gartuun ogeeyyii seeraa ragaa falmattoota dhiyeessanii ta'anii qulqulleessanii ni jiran. Ragaa qulqulleessanii abbaa murtiitiif kan dhiyeessan ogeeyyii seeraan kennanidha. Ogeeyyiin kun juurii jedhamanii waamu. Miseensonni juurii falmii adeemsifamuuf abbaa murtii wajjin dhaggeeffatu. Akka aadaa Oromootti hojiin isaanii kun miseensota salganii wajjin wal fakkaata. Kana malees jecha afaan Ingilizii resident jedhu garuu akkuma jirutti fudhatamee kan itti barreeffamedha kan jedhu. Kallattiidhumaan gara asoosama keenyaatti. San Firaansiskoo Arfaasaa 1995. Abbaan alangaa aanichaa Kaarl Andiruu garmalee aaree jira. Bakka kanatti maaltu hojjetamuutu jira? Doktoroota hospitaala kana keessa hojjetan bakka tokkicha kan waliin jiraatan sadiitu jiru. Sadan keessaa isheen tokko hospitaala kan cimsisu jetti. Isheen lammaffaan immoo doolara miliyoona tokko hojjettee lubbuu namaa ajjeeftee jirti. Isheen sadaffaan harka namaatti galaaftamti. Andiruu akka afuura galfachuuf xinnoo akka callisuu ta'ee hundumti isaanii immoo dubartoota waaqni abaaree sadii meeshaalee sabquunnamtii akka namoota beekamootti isaan faarsutu jira. Televiizyiniilee cufti waa'ee isaanii odeessan. Qophiin 60 minutes jedhamu waa'ee isaanii sagantaa dhiyeessee jira. Barbaraan Waltarsii sagantaa addaa hojjetteefitti jirti. Gaazexaas ta'ee barruulee suuraan isaanii irratti hin jirree fi waa'ee isaanii hin tokkollee argachuun danda'amu. Hollywood immoo fiilmii hojjetee fi sarroottan kanaan goota isaan gochuu isaanii waan ol miti. Akkuma kan Elvis Presley suuraa dubartootaa kanneen mootummaan Timberee irratti yoo maxxansiise illee anaan hajaa kumti. Garuu immoo wayita kun hundumtuu ta'uu callisee ilaaluu hin danda'u. Suuraa dubartii barruulee Taayib jedhamu irra jiru abooteedhaan haleelee. Katabbiin barruulichaa irra jirus akkas jira ture. Dr. Peach Taylor ergamtuu araaraa yookiin bakka buutu seexana. Dr. Peach Taylor sagalee abbaan alangaa aanichaa jibba kan agarsiisu ture. Dureen abbaan alangaa aanichaa gara Gaasveenaabilitti gargaree Gaasveenaabil abkaatuu gargaaraadha. Akka fiixaan baastuuf himannaa kanas kennee akkatti murtaa'uun barbaada. Murtiin du'aa akka irratti murtaa'uun barbaada. Jedheen yaadayin jedhee Gaasveenaabil suuta galmaanangaa jedhee deebisee. Gaasveenaabil mana murtii keessa taa'ee Peach Taylorin ilaalaa yaada isaatti akkas jedhe. Qulqulluu fakkaatti. Immoo akka qummaadu ta'e garuu eenyuyyuu qulqulluu miti. Peach Taylor qalloo dheertuu dubartii iji ishee nama naas turte. Namni hagas maramee irrisaa waa hin taane garuu silaa akkuma dubartii miidhagduu kamiitiyyuu ilaalee dhiisaan ture. Namni qalbiifatee ishee ilaale garuu wanta addaa ishee irraa arguu mala ture. Bu'aa ba'iin jireenya isheen keessa luuxee cuftiin dubbifaman. Wayita ilaalan qulqulluu fakkaattee turte. Gosa dubartii dhiirri harmee isaa wajjin wal barsiisuuf fedhuuti. Jedhee Gaasveenaabil yaada isaatti. Garuu immoo ayyoon isaa nama gara jabeessa hin jibbitu yoo ta'edha. Himannichi kan nagaamu galma haqaa San Firaansiskoo cina daandii Biriyaanitti argamu keessatti ture. Gamoo mana murtii waliigalaa fi mana hidhaa kanaa
naannicha qabatee jiru hagas mara nama hin hawwanne kun fooqii 7 kan qabu wayita ta'u dhagaarii daalacha roga afur qabaniin kan ijaaramedha. Daawwattoonni gara mana murtichaa dhufan hundi isaanii meeshaalee elektirooniksiidhaan sakatta'amanii ol seenu turan. Manni murtii waliigalaa fooqii 3ffaa irratti argama. Dhaddachi 121 kutaa himannaa ajjeechaan du'aa wajjin wal qabatan dhaggeeffatamuu fi keessa barcuma abbaa murtii duubaan kan mul'atu alaabaa Ameerikaatiin. Gama bitaatiin kan jiran salganoota wayita ta'an gara gidduutiin barcuma dalgaa akka namoonni darbuu danda'anitti addaan fageeffamee kaa'aman lamatu jiran. Barcumni tokko kan abbaa alangaa kaan immoo kan abukaatoo himatamtuuti. Dhaadachuu waa'ee balaa tiraafikaa qabee fi yakki ajjeechaa raawwatame kan akkamiifaa akka ta'e dhaga'uuf namoota barbaadaniin guutamee ture. Himannaa ajjeechaa inni kun garuu adda ture. Abbaan alangichaa Gaasfeenaabil matuma isaatti iyyuu nama addaati. Nama jaafuu rifeensi isaa akka harroomuu ta'ee areeda dheeraa qabudha. Immoo dureessa lafa qonnaa fuuldura gara kibbaatii qabu fakkaatas. Garuu gonkumaa gara kibbaa deemee illee hin beeku. Darbee wanti tokko bitaacha wayita ta'u garuu ni mul'ata. Garuu sammuun isaa akka kompiitaraa si'ataadha. Shamziin ammayyummaan itti darbe gara morma isaatti gogaa ta'ee ol dhaabbatuu fi kittaa adiin mallattoo bonaaf ganna Gaasfeenaabiliin ture. Abukaatoon Peejteelaar Aalleen Peen immoo faallaa Gaasfeenaabil jabaa dhagni isaa guutu maamiltoota isaa hoggayyuu injifannoo gonfachiisuudhaan kabaja olaanaa nama qabudha. Jarri lamaan ammaan duras gamaa gaman dhaabbatanii walitti falmanii turan. Waan ta'eef hariiroo isaan gidduu jiru shakkii irratti kan hundaa'edha. Wanti Feenaabil ajaa'ibsiise immoo utuu dhimmi isaan qabatanii jiran kun mana murtii ga'ee qoratamuu eegaluu isaatiin dursee torban tokkoon dura alaan Peen gara isaa dhufee kan ture ta'uu isaati. Waan gaarii tokkoon si ooluuf gara kee dhufe gaas. Abukaatoon itti isaa wayitaa harka fuudha gama kee dhufu shakki. Maal yaaddee jirta? Akka ati na hubattuun barbaada. Maamila koo wajjin dhimma kana irratti hin mari'anne. Garuu fakkeenyaaf akka kan hojjetu ta'uu ishee amansiisuudhaan keeyyatii akka isheen ittiin himatamte akka jijjiiramu. Mootummaanis baasii baay'ee akka hin baafne gochuu yoo danda'e. Balleessaa isheetti amantee adabbii ishee akka salphatuuf na gaafachuutti jirta. Eeyyee. Gaasfeenaabil saanduqa minjaalaa isaa ofitti harkisee gad-jedhee waa keessa barbaaduu jalqabe. Dhahaa guyyaa har'aa kiyyaa argachuu hin dandeenye beellama yoomii akka ta'e beektaa? Eeyyee waxabajjii tokkodha. Abna gaafatte. Ayyaana qilleenatti fakkaatee ture. Silaa gumaata akkasii naaf fiddee gara koo hin dhuftu turte. Gaasfeenaabil teessuma isaa tolfatee taa'ee. Alaan otoo akka yeroo kaanii ta'e akka ati jetteen godhan ture. Ofii kiyyas tibba kana Alaaskaa deemee utuun qurxummii adamsee na jaalladha. Garuu gaaffii naaf deessiif deebiin koo hin ta'udha. Dubartii hamtuu dhukkubsataa wallaanaa jirtu horii isaatiif jettee ajjeefte abukaatummaa dhaabattee jirta bara. Gama kiyyaan duute akka isheetti murtaa'uun gaafadha. Qulqulluu natti fakkaate anammoo. Feenaabil akkuma tasaa kolfasaa futtaafatee. Qulqulluudha jechuun dandeessu. Namni ishee amanu tokkollee hin jiru. Dhimma dhumatee fida. Peej akka qaayaan cubbamtuudha. Hanga mana murtii irratti murteessamti yakkamtuudha jechuun danda'ama. Mana murtii ni murteessa. Erga alaan Peen ba'ee booda Gaasfeenaabil barcuma isaa keessa taa'ee waan haasaan xiinxaluu jalqabe. Peen gara isaa dhufuunsaa Peen hammam dadhabaa akka ta'e itti mul'ise. Falmii kana moof carraa tokkollee akka hin qabne ta'uu isaa Peen ni beeke. Gaasfeenaabil waa'ee ragaalee gaggaarii qopheeffatee yaaduudhaan gammachuudhaan mirqaanee. Shakkiin tokkollee hin jiru Peejteelaar ni ajjeefamti. Miseensota sarganee filuun mana murtichaaf baay'ee rakkisaa ta'ee ture. Dhimmichi yeroo dheeraadhaaf mata-duree miidiyaalee ture. Ajjeechaan gara jabeenyaan raawwatame kun baay'ee iddoo baay'eetti dheekkamsa uumee jira. Abbaan murtii dhaa'icha geessan Vaaniisaa Yang dubartii cimtuudha. Vaaniisaa Yang sanyiidhaan gurraacha wayita ta'an fuulduratti mana murtii waliigalaa Ameerikaa hoogganuudhaaf ni kaadhamu jedhamee abdatama. Doggoroo abukaatotaatiif obsa kan hin qabne ta'uu isaanii irraas dafanii dheekkamu. Jetteen abukaatonni Saan Firaansiskoo waa'ee Vaaniisaa afuursan tokko immoo ni jira ture. Maamilli keessan yakkamaa ta'ee yakka isaaf dhiifama gaafachuu yoo barbaaddan gara dhaadacha Vaaniisaa Yangittiin kala'inaa kan jedhu ture.
Himannichi dhaggeeffatamuu jalqabuu isaa guyyaa tokko dursee abbaan murtii yankii abukaatoo lamaan biroo biiroo isaanitti waamanii haasofsiisanii turan. Qajeelfama waliigalaa tokko lafa keenya kabajamtoota. Falmiin adeemsifamu jabaa ta'uu isaatiin dubartiin isheen himannaa irratti dhiyaate murtii haqaa akka argattu jecha adeemsa irratti wantoota tokko obsaan ce'uun ni danda'a. Garuu mirga isiniif kenname kanatti garmalee fayyadamuudhaan bu'aa addaa argachuuf yaalii kan hin goonen isin akeekkachiisa. Ifaadha. Eeyyee kabajamtu ifaadha. Eeyyee kabajamtu. Gaasfiin Haabil ijoo dubbii himannaa isaa isaatii tarreessee gara xumuraarra ga'ee jira. Miseensota salganii kabajamu. Dr. Page Taylor dhukkubsataa isheen Joon Kirooniin kan ajjeefte ta'uu ishee mootummaan shakkii malee ni mirkaneessa. Ajjeechaa kophaa miti kan isheen raawwatte. Maallaqaaf jettee ajjeefteen maallaqa hedduu $1 miliyoona jettee Joon Kirooniin ajjii galaafatte. Na amanaa wayita ragaaleen jiran tokkoon dhiyaatanitti Page Taylor ajjeechaa kana lakkoofsa tokkoffaa irratti taatee kan raawwatte ta'uu ishee shakkii malee ni hubattu. Galataa argadaa. Miseensonni salganii calleensaan liqimsamanii wanta inni dubbachuuf jiru eeguutti jiru turan. Gaasfiin Haabil gara abbaa murtiitti garagalee kabajamtu yoonaaf eeyyamtan gara Wiiliyaamsiin akka ragaa mootummaas jalqabaatti nu waan barbaada. Wayita ragichi kakatee raawwatu Gaasfiin Haabil ragichaaf gaaffii dhiyeessuu jalqabe. Ati hospitaala Embarkaadroo keessatti akka ergamaatti hojjetta miti? Eeyyee sirriidhaan ergamaadha. Barreen gaddaa wayita Joon Kirooniin gara hospitaala Embarkaadroo dhufe. Daree 3 irraa hojjette turte? Eeyyee. Doktoriin isa wallaanaa turte eenyu akka taate nutti himuu ni dandeessaa? Eeyyee Dr. Teelaariin turte. Walitti dhufeenya Dr. Teelaarii Joon Kiroon gidduu ture akkam akka ture nuuf ibsuu dandeessaa? Mormii. Alaampeen utaalee balchuma isaarraa ka'ee ragicha yaada umuraa akka kennu gaafachuutti jira. Mormii dhiyaate fudhannee jirra. Wanta silaa jechuu barbaade karaa biraatiin haa ibsu. Dr. Teelaariif obbo Joon Kirooniin wayita walitti dubbatan dhageessee beektaa? Eeyyee sirriitti. Daree sana keessa wanta hojjedhuuf dhaggeeffachuu fedhuu baadhus nan dhaga'an ture. Akka maasaan isaanii michooma yookiin obbolummaa yookiin kan argisu ture? Lakki haasaan isaanii michooma kan argisu turre. Dhugaamoo akkamitti akkasitti dandeesse? Nan yaadadha. Wayita jalqaba obbo Kirooniin gara keenya dhufan kan isaan wallaante Dr. Teelaariin turte. Garuu immoo wayita Dr. Teelaar isaan wallaanuuf jettutti obbo Kirooniin waan isaan Dr. Teelaariin jedhanii dubbachuu barbaadee ture. Garuu immoo ni shakke. Waan obbo Kirooniin Dr. Teelaariin jedhan tokko waan yaadu natti hin fakkaatu. Egaa dhaggeeffattoota keenya asoosamni siimagan kutaa tokkoffaan asirratti dhaabbata. Kutaa lammaffaan itti fufaa yaada qabdan immoo nuuf barreessaa jenna. Yaada keessan nu barbaachisaa. Chaanaalii keenya immoo subscribe gochuun irraanfatinaa jenna.